Shaashamanni caraqaa ganda duwwaa sadii ta'e jechuudha kunillee maashaallah. Manni akka bareedatti ijaaramee jira. Karaan illee ammaaf karaa guddaadha. Eessa akka ta'u rabbitu beeka. Kaaree 480 irra jira jechuudha. 500 ture karaa irraa muratee jira. Karaa guddisanii baasanii amma kaasee jiru tullafuma abbaati qulqulluu. Manni luukii meeqa dhibbaaf meeqa? Luukii dhibbatu irra jira. Maashaallah tabaarakallah. Balbala tokko, balbala lama, balbala sadii saaloonii kutaan biraallee keessaan hin jira. Hidhameera, garafameera, lassanameera, balballi deebeera. Daawwitii qofa yookaan ufargaa qofa itti deebituufa. Keessillee kun akkanatti ka xumurame jechuudha. Kun duubaan illee akkana. Lafti kun hunduu duubatti illee kushiina uumamaa duuba kana hafee jira jechuudha. Dura lafa duuba hambisaa ijaaranii. Ijaarsi manaa maashaallah kwaalitiidha. Akka ajaa'ibaatitti kan eegamee ijaarameedha. Jajallataa miti. Akkuma argitan kana irratti sirraa'ee miidhagee kan ijaarameedha. Waa balleessitan. Mana kana ga'u silaa shaaworiif shintibeet illee keessa godhanii zamanaawii jedhan sani yookaan faashinii afaan bardhufee jedhani afaan Oromoo ta'e. Akkasiiti inshallah lafti hafee jira waan ta'eef ammallee duubatti illee achi kutanii illee ijaaramaa kallattii hundaanuu manni mana bareeda mana jireenyaa ta'uu bitadha.